Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu baga nagaatan jecha har'as barumsa gaafa tokko isinii qabadhee dhufeera. Barnoota har'a wajjin laallu barnoota baay'ee murteessaa waan ta'eef hanga dhumaatti na hordofaa. Bilbila keenya fayyadamnee akkamitti kitaabota kana kitaaba PDF guutummaa isaanii kitaaba gurguddaa jechuudha hanga kitaaba fuula 300 peejii 300 qaban gara afaan barbaannetti fakkeenyaaf Ingiliffa gara Oromiffaatti, Amaariffa gara Oromiffaatti yookiin gara Ingiliffaatti akkamitti akka jijjiirru har'a isinitti agarsiisa hanga dhumaatti na hordofaa. Baay'ee murteessaa waan ta'eef baay'ee waan isin fayyaduuf akka hubannuu fi kanaaf hanga dhumaatti wajjin laalla bilbiluma keenya fayyadameen jijjiiree isin agarsiisa. Akka mul'atuuf bilbila koo dalga ciibsatanii isinitti agarsiisa. Dalga ciibsee akkasitti mul'atutti bilbila kee dalga ciibsee isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na hordofaa. Laayik gochuus immoo hin dagatin abboota keessan biroofis sheer godhaa. Kallattumaanii gara isin isiniif qabadhee dhufeetti seenaa. Akkuma argitan kun kitaaba afaan Ingiliffaati. Kitaaba afaan Ingiliffaatiin barreeffamee jirudha. Kitaaba baay'ee gaariidha dubbisuudhaafis illee kitaaba baay'ee gaariidha. Kitaaba dhimma biizinasii yookiin dhimma qabeenyaatiin wal qabatudha jechuudha. Dhimma financial IQ jedha kitaabichi. Kitaaba kana gara afaan Oromiffaatti guutummaa isaa jijjiireen isin agarsiisa. Kun akkuma argitanii increase your financial IQ jedha kitaabichi. Gachuudhaa fi gara seenna gara bilbila keenyarra jiru yookiin googilii kamiyyuu haa ta'u seentanii biroozarii kamiyyuu haa ta'u seentanii bakka sarchii irratti akkas jettanii barreessitu. Google Translate 100 language jettanii barreessitu. Google Translate 100 language kun akka argaa jirtan kanatti barreessitu. Akka argaa jirtan kanatti barreessitu jechuudha bakka sarchiitti jechuudha. Kamiyyuu haa ta'u Google haa ta'u biroozarii biraa haa ta'u bakka sarchii seentanii Google Translate 100 language jettanii barreessitu. Waan akka kana beeksisa xiqqoo wayii dhufuu danda'a ofirraa biloog gootu jechuudha. Akkuma barreessitaniin kunoo jala isaatti isinii fida. Jalqaba irratti isinii fida. Kun akkuma argitan Google Translate jedha. Asumaan wanti isinitti himuu barbaadu kanarratti gaafa cuqaane nuu bana. Garuu aappii Google Translate bilbila keessan keessaa qabdu yoo ta'aate dhaxxanii balleessuu qabdu, dileet gochuu qabdu bilbila keessan keessaa. Sababiin isaa gaafa linkii kanarratti kilik gootan gara aappii kanaas hin fida. Kanaaf aappii kana uninstall goona jechuudha. Dursee bilbila keenya keessaa uninstall goone booda deebisnee buufanna rakkoota kan qabu. Uninstall goone kaane gara softweerichaatti deebisnee kilik goona. Kanarra kilik gaafa gootanii softweerii kanarra kilik gaafa gootan akka kanatti fuula kana isinii baasa. Akkuma argitan Google Translate jala isaatti tekstii, imeejii, dookumentii, weebsaayitii jedhee jira jechuudha. Kanaaf nuti kanarraa wajjin laallu kitaabota dookumentii ta'anii gubbaa isaarraa dookumentii irratti kilik goona jala dhufnee bakka laangujii bakka xiyyi gadi garagaltu kanatti kilik goone laangujii filanna. Barreessuu dandeenya gubbaa isaatti yookiin immoo ol harkistanii afaanota gosa hedduutu jira jechuudha. Afaan gosa garaagaraa qaba. Afaan Oromiffaa amma argattanitti jechuudha. Yoo Oromiffatti jijjiirtu taate jechuudha. Afaan gara Oromiffaatti jijjiirtu taate Oromiffaa gara afaan Amaariffaa yoo ta'e Amaariffatti jechuudha. Oromiffaatti kilik godhattanii fakkeenya kun Oromiffaatti kilik godhadheen jira. Oromiffaatti kilik gootanii ol deebitu. Sababiin isaa Ingiliffa gara Oromiffaatti jijjiirraa jechuudha. Yoo Amaariffa barbaannes bakkuma sana gadi xunne bakkuma xiyya gamanarra jirtu gadi xunne afaan kitaabni sun ittiin barreeffame ilaallaa jechuudha. Bakka dookumentii irratti kilik gaafa goonu fuula kana kanatti nuu baasa. Dookumentii irratti gaafa kilik goonu fuula kana nuu baasa. Akkuma argitan kunoo fuula kana. Bakka kunoo argaa jirtan kana bakka karsariin jiru kana bakka kanarratti maal jedhaa browser your file jedha. Faayilii kee browsera keessaa iddoo jiru faayilii kee fudhadhu jedha bakka jiru. Kunoo bakka kanatti gadi cuqaasna yookiin kilik irratti goone gara kitaabichi jiru yookiin gara PDF nuti gara afaan Oromiffaa kanatti jijjiiruu barbaanne kun jiru dhannee PDF sana fudhannee deebina jechuudha. Akkuma amma isinitti agarsiise kunoo PDF kiyya isa jira as jira jechuudha. Increase your financial IQ jedha kitaaba kana jechuudha. Kitaabni ani barbaade kitaaba kanan gara afaan Oromiffaatti jijjiiruu barbaade jechuudha guutummaa isaa. Irratti kilik godhannee yookiin irratti gadi tuqnee gaafa jenne fudhatee gara duubatti nuu deebi'a. Gara weebsaayitichaatti nuu fudhata yoo irra gadi cuqaastan jechuudha. Kun akkuma argitan fudhatee fidee xiqqaadha kitaabicheeti fuulli isaa guddaadha garuu meegaabaayitii lama qaba guddaadha jechuudha. Gaafa Oromiffaatti jijjiiruu dabaluu danda'a garuu bakka Translate jira. Translate kan jettu kana irratti gadi cuqaastu. Irratti gaafa gadi cuqaastan Translating jedha. Kun akkuma argitan jijjiiruu eegalee jira jechuudha. Jijjiiruu eegalee jira. Kitaaba kana kitaaba abbummaa kitaaba sanaa maqaa namichaa irraa naqu akkuma jirutti afaan Oromiffaatti nu jijjiira. Afaan Oromiffaa googilii ta'ee yoo baay'ee understand kan nuuf ta'uu baateyyuu afaanichi
hubachuu ni dandeenya jechuudha. Lachansaa wal bukkee qabnee hubachuu ni dandeenya. Kun akkuma argitan translate godhee xumure jechuudha. Maal jedhaa? Translate kan ta'e kana download godhadhu jedha. Oromiffaa afaan Oromiffaatiin translate godhee xumure jechuudha. Eegaatti Ingiliffa ture Oromiffatti translate godhee xumure download godhadhu jedha. Download kan jettu kanarratti kilik goona jechuudha. Isa kam isa download kan nuti goonu isa translate isa na buufachuudhaaf jechuudha. Download isa jedhu kana kilik gaafa goonu download godhee jira jechuudha. Kun argitanii again jedha. Kun akkuma argitan ila gubbaa isaarra jira jechuudha. Gadi dhufee jira. Download godhee jira jechuudha. Salphumatti download nu godha jechuudha. Daataa keenya fayyadamnee wifi fayyadamnee kun akkuma argitan download kan ta'e kana jechuudha. Mee irratti kilik goonee gara keessaa seennee ilaallu. Akkuma irratti kilik gooneen isa download irratti gaafa kilik goonu kunoo nu baasa. Ani WPSC fayyadamee gara keessaa seenaa jechuudha. Kun argitan kitaabni kun kunuunsa kana. Isa kana jechuudha. Mata dureen isaa jijjiiramne increasing financial IQ jedha. Akkuma sana Robert Kiyosaki barreesse garuu barreeffamni isaa Oromiffatti jijjiiramee jira jechuudha. Maxxansi kun jedha gubbaa isaa argitanii jechuudha. Barreeffamni isaa akkuma jirutti Oromiffatti jijjiirameera afaan isaatti jijjiirame. Fuulli isaa toon jijjiirameen barreeffamni asirra jiru hunduu qabiyyee jedha. Argitanii table content isaa qabiyyee jedha. Oromiffaan maqaa guutummaa isaa Oromiffatti jijjiireera jechuudha akkuma jirutti. Waan tokko yoo hin tuqine, waan tokko irraan hir'isin, waan tokko ittiin dabalin akkuma jirutti afaan Oromiffaatti jijjiiree jechuudha. Seensa yookiin dubbisa duraa argitanii dubbisa duraa jedha. Oromiffaan guutummaan isaa kanatti jechuudha Oromiffaa. Salphaatti kitaabota garaagaraa afaan barbaadan afaan barreeffamu. Afaan Amaariffaa ta'uu, afaan gosa barbaadan haa ta'u. Afaan maallaqni hamaa miti jedha. Kun argitanii akkuma gubbaa isaa jiru kana jechuudha. Kitaaba barbaadan jechuudha. Nama Oromiffaan jechuudha. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba kan jiru argitanii kufaatii guddaan sirna barnootaa keessaa inni tokko barnoota faayinaansii barsiisuu dhabuudha jedha. Hundi isaa akkuma kana jechuudha. Oromiffaan jira jechuudha. Guutummaan isaa Oromiffatti geeddaramee jira jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa websaayitiin kun websaayitii baay'ee gaariidha. Yoo barbaadan liinkii isaa Telegram irratti ni kaa'aa fuudhaa itti fayyadamaa. Gaaffii qabaatan koomentii jalatti barreessaa. Chaanaalii kana immoo subscribe godhuudhaan itti dabalamaa isin fayyada barnoota isin fayyadu baay'ee asirratti waan maxxansuu fi nagaan naa turaa. Yeroo gaarii hanga dhumaatti hundataniif guddaa kabajama nagaan naa turaa yeroo gaarii viidiyoo biraatii galaa.